Wangeela Yohaannis 18 irraan dubbisa. Wangeela Yohaannis 18 8 jalqabee dubbisa. Ergasii Yesuusin mana Qayaafaa gara mana mootummaa warra Roomaa lafanni biyya bulchu jirutti geessani. Yeroo sanas ganama ture warri Yihuudootaa fi isaanitti hoolaa Faasikaa ofii isaaniitti hoolaa Faasikaa nyaachuudhaaf ofin eeggatu waan turaniif akka hin xurofneefis mana qulqullummaa mana mootummaa warra Roomaa sana illinne. Kanaaf Pilaaxoos gara isaaniitti gadi ba'ee wanti isin namicha kana ittiin hadheessitan maali jedheen. Isaan immoo deebisanii utuu inni kun nama hamaa hojjete ta'uu dhabaate nuyi sitti dabarsinee hin kennin laannuu turre jedhaniin. Pilaaxoos immoo isinumti isa fuudhaa dhaqaatii akka seera keessaniitti isatti faradaa isaaniitiin jedhe. Warri Yihuudootaa garuu nuyi nama tokkollee ajjeesuuf seerri nuuf hin kennu jedhaniin. Kanas Yesuus du'a attamitti du'uuf akka jiru tuquudhaaf kan inni jedhe akka raawwatamuudhaaf dubbatan. Waaqayyoo maqaansaa bara amma barraatti kan ulfaate haa ta'u. Iddoon kun egaa yeroo Yesuus Kiristoos gooftaan keenya nuuf jedhee inni biyya lafaa dhufe nuuf jedhee inni iddoon taanitti dhalate qabamee isa dhumaa cubbuu keenya cubbuu koo cubbuu keessan idaa baasuuf cubbuu biyya lafaa isa kaleessa ture isa bor jiru isa dha jiru hundumaa kaffaluuf yeroo Kiristoos qabamee gara fannoof deemuuf seeratti dhiyaachuuf qophaa'edha. Yeroo isa qabanii Kiristoos yeroo qabanii sagalee Waaqayyoo isa kana duranni lakkoofsa boqonnaa kana keessatti lakkoofsa 12 yoo dhannee dubbifne 12 13 kutaatii warra loltuu hangafni kumaas karaa warra Yihuudootaa immoo eegdonni mana qulqullummaa Yesuusin qabanii hidhan jedha. Yesuusin qabanii hidhan ammatu iddoo ani duraan dubbise kana biran gahin dura maaltu jira Yesuus hin qabame hin hidhame. Heentu qabaa warra amma argine loltoota hangafoota kumaas warra Yihuudootaa immoo mana qulqullummaa eeganu. Eegdota mana qulqullummaa. Jarri kun waliin ta'aniitu Yesuusin dhaqanii qaban. Yesuus qabamee duras Anaaniyaas isa geessanii Anaaniyaas biyya abbiyyuu Qaayifaa hangafa lubootaa ture. Qaayifaan immoo isaa soddaa isaati jechuudha. Lacheen isaanii jarri kun iddoo biraatti yoo dubbifnu hangafa lubootaati. Soddaa fira hangafa lubaa. Jara kanatti geessu eentu qabee geessaa warra sila maqaa isaanii dhaame loltoota ajajjoota loltuu fi warra eegduu mana qulqullummaa. Isaan kun Yesuus Kiristoos qabanii mana Anaaniyaasitti geessu. Anaaniyaas dabarsee booda Qaayifaatti dabarsa.
Yesuusin qabanii walitti dabarsu. Obboloota koo yeroon sagalee kana dubbisu eegdonni mana qulqullummaa kun yeroo Yesuus Kiristoos manni koo mana sagadaati malee mana nagadaa miti jedhe, mana daldalaa miti jedhe maal eegaa turan laata? Isaan kun warra mana qulqullummaa eeganu jedhamee asirratti caafameera. Mana qulqullummaa eeguun maal jechuudha? Hala dhaabbatee inni eegu jira, inni keessa dhaabbatee eegu jira. Inni keessa dhaabbatee jiru, inni hala dhaabbatu suni biildingiidha eega. Inni keessa jiru immoo jira. Inni silaa lubbuu namootaa eeguuf itti kenname. Inni silaa Yesuusiif nama yookaan Waaqayyoof nama walitti fiduuf hojiin itti kenname jira. Warra akka Qaayifaa, warra akka Anaas jedhaman kun. Waan na dinqu yeroo duukaa dubbisu waan na dinqe keessaa jarri kuni soddooliitu mana qulqullummaa qabate. Hin beeku sagalee Waaqayyoo waan jedhu hin qabu. Akkaataa itti firoonni kun mana Waaqayyoo qabatani. Mana Waaqayyoo qabachuu jechuun koo hangafa lubaa ta'uun kun tarii erga walii isaaniitii waliin dibamanii ta'anii booda ta'uu danda'a kan isaan walitti mucaa Anaaniyaas kennamteef ta'a Qaayifaa fi waan sagalee Waaqayyoo irraa argu hin beeku. Garuu kanaa wal qabsiisee ni yaade obboloota koo mana Waaqayyoo keessa warra Yesuusin walitti dabarsu kun Qaayifaaf Anaas kun maali? Fira akkamiiti? Wanta akkanaa har'a mana Waaqayyoo keessa hin jiraata laata? Obboloota koo aniifisin akkam yaanna yeroo kana yaannu, yeroo mana Waaqayyoo yaannu, yeroo jireenya keenya yaannu, yeroo tajaajiltoota yaannu. Kanaasumatti dhiisa. Maaliifi baay'ee gadi fagoodha kun har'a mana Waaqayyoo keessa waan baay'een ijaa jiruuf. Qaayifaaf Anaas egaa Yesuusin qoranii, Yesuusin gaafatanii walitti dabarsanii jechuudha. Lakkoofsa 24 yoo dubbifne Anaas ergasii Yesuusin akkuma inni hidhamee jirutti gara Qaayifaa hangaficha lubaatti hin ergine. Dabarsee erge. Isa booda iddoon 28 irraa dubbise kanatti immoo Qaayifaan dabarsee warra Roomaatti mootii Roomaa yookaan immoo nama warra Roomaa akka inni naannoo Yerusaalem bushu akka inni Yihudaa irratti bushu kennani kanatti dabarsee kenna. Walitti daddabarsu. Obboloota koo mana tokkotti iddoo tokkotti mana hidhaa tokko iddoo hidhaa tokkotti akka yaaduu dandeenya. Bara keenya keessa buufata poolisii tokko iddoo tokkotti iddoo poolisiiti mana hidhaa tokkotti yookaan immoo mana seeraa tokko gara tokkotti. Ana nan laalu wanti isaa ati moomee qore. Yeroo kana hunda yeroo Kiristoos nama tokko deemuu calluma jedhee miti. Warri biyya kana keessa jiru tarii biyya seera hojjetu keessa jiru hin beekna. Seera malee namni qabee nama hidhuu, nama fuudhee nama dararu. Kiristoos garuu seera keessaa seera isaa dadhabaa isa amaatti anaaf isiniif jedhee seera namaa jala oolche. Seera namni iddoo tokko yeroo isin geessu, isin dararu, isin rukutu, isin dhiitu, isin darbatu. Inni tokko gaafa hangafa lubaatti dubbatu hin kabale jedha. Yesuus Kiristoosin mootii waaqaaf lafaa, waaqa bara baraa kabalti.
namni. Nama hidhaa keessa jiru, nama harkiif miilli hidhamee jiru, seera jala jiru biyya kanatti namni rukutu hidhaa keessa jira waan ta'eef. Yoo rukutame hin kasasama, itti gaafatama. Obboloota koo baay'ee yaade yeroon iddoo kana dubbisu. Kiristoos anaaf isinii, aniif isin waan keessa hin darbine keessa darbe. Yeroo baay'ee maal jennaa? Kiristoos ba'aa keenya baatee rukuttaa keenya nu rukutamee jenna. Akkuma Isaayyaas keessa katabame namaa gadi ta'ee jenna. Garuu baay'ee akkam anaaf isiniif Kiristoos gad akka bu'e yeroo yaadu baay'ee na dinqa. Maqaan isaa bara amma baraatti kan ulfaate ta'u. Dinqiidha wanti gooftaan keenya nu godhe obboloota koo. Ani yeroo tokko tokko sagalee makana yeroo dubbiftanu jechuun hiiktanii dubbachuutu namatti ulfaata. Yeroo fiilmii adda addaa arginu waa'ee Kiristoos arginu waanuma qarshiin fiilmii tokko ta'e fakkaata. Garuu jireenya bara baraatiif gatii kaffalamu obboloota koo. Kiristoos gaafa akka Luqaas barreessutti gaafa qabamuuf jala ga'uu jalqabee yeroo inni dafqu dafqisaa dhiiga akka dhiigaa cufa jedha Luqaas. Maaltu cobse? Cubbuu koof cubbuu keessan cubbuu biyya lafaa baatee abbaa jala jilbeenfatee yeroo ture sana. Oh haalleluuyaa, maqaan isaa bara amma baraatti kan ulfaate ta'u obboloota koo. Waaqayyoon waaqeffanna, Waaqayyoon jajanna jenna yeroo baay'ee, garuu waan ittiin jajantu hin jiru. Waan ittiin gochaa Waaqayyoon qixxaatu qabdu yeroo tokko tokko. Egaa jarri kun warri firootaa kun walitti dabarsanii warra Roomaatti dabarsanii kennan. Waaqayyo maqaan isaa kan ulfaate haa ta'u, garuu Kiristoos darara kanaaf dhufe waan ta'eef akka namaatti yoo yaadnellee ulfaata haa fakkaatu malee cubbuun koof cubbuun keessan gatii argachuu qaba. Dabarsanii kennani. Warra biyya lafaa bulchutti dabarsanii kennani. Warra Roomaa bulchutti dabarsanii kennani. Kiristoos ofiisaatii yeroo dubbatu akka ilmi namaa akka inni dabarsamee kennamu, akka warra saba Waaqayyoo hin taanetti dabarsamee kennamu dubbata. Egaa yaa obboloota koo, yeroo Waaqayyoon waaqeffannu, yeroo gochaa Kiristoos dubbannu, yeroo yaannu maaltutti dhaga'ama laata? Callumannee akkuma amalaa wal arginee tiyyuu Waaqayyoon waaqeffannaa isa jedhamu isa sirna ta'e isa ammaa sila yeroon isinii dubbadhu guyyaa kanaa jalqabee guyyaa amma kanaatti hin soomama, guyyaa amma kanaa jalqabee guyyaa amma kanaatti hin kadhatama jedhamee seeraan taa'e moo dhuguma keessi keenya Kiristoosin akkamitti ilaala? Kiristoosii wajjin deddeebina. Obboloota koo, Waaqayyoon nu haa gargaaru, anaaf isiniin haa gargaaru, akkaataa ta'utti Waaqayyoon waaqeffannee darbuu haa gargaaru. Egaa yeroon isa dabarsameetti kenname kana, isa warra Roomaatti kenname, ergasii Yesuus mana Qaayaafaatti gara mana mootummaa warra Roomaatti lafa inni biyya bulchu jiraatutti geessani. Yeroo sanas ganama ture, warri Yihuudootaa fi
isaanit ofii isaaniitii hoolaa Faasikaa nyaachuudhaaf hin eeggatu waan tureef akka hin xuroomnetti mana mootummaa warra Roomaa sana hin lixne jedha. Mana mootummaa warra Roomaa sana hin lixne maaliif xuraa'uu hin barbaanne garuu dabarsanii Kiristoosin kennanii ala dhaabbatanii dhaggeeffatu. Ala dhaabbatanii waan Kiristoositti murtaa'u dhaggeeffatu. Yeroo tokko tokko akka kana jireenya keenya keessatti Kiristoosin dabarsanii kennanii murtoo dhaggeeffatu. Obboloota koo Waaqayyoo anaaf isin gargaaru. Kiristoosin namoota dabarsanii kennanu warra biyya lafaa biratti warra Kiristoosin dabarsanii kennanu Waaqayyoo akka nun goone. Innumti nu gargaaru. Obboloota koo yeroon kana yaaduu akkaataan deddeebii keenya Kiristoosin gurgura. Akkaataan deddeebii keenya warra isa hin beekne biratti yookaan Kiristoosin lallabaa yookaan Kiristoosin dabarsee kenna. Yookaan Kiristoosin nurratti arganii Kiristoosin jaju yookaan Kiristoosin waa'ee keenyaaf isatti geessu. Itti geessani Kiristoositti. Itti geessani akkuma kana waa'ee keessaniif itti geessama. Yoonuu Kiristoosin akka sila waliin yeroo dubbannu jennutti akka ulfina qabeessa dinqii cubbuu biyya lafaa baachuuf dhufe goonee hin laallu ta'e. Yoo nu biratti ulfina hin qabu ta'e. Yoo deddeebiin keenya ulfina isaa hin kennu ta'e. Yoo ani Kiristoos narraan dubbifamu ta'e. Biyyi lafaa obboloota koo Kiristoosin hin beektu garuu inni nama akkanaati. Isheen nama akkanaati. Nama Waaqayyoo, nama waaqeffatu. Nama mana Waaqayyoo keessa deddeebi'uudha isaanii jedhu nu dubbisu. Nu laalu. Kiristoosin nu keessa duwwaan arguu yaalu. Yoo ani jireenyi koo deddeebiin koo Kiristoosin ulfina hin qabu ta'e waan hin dubbannu tokkollee hin jiru. Isaan sun kana godhani, inni sun kana godhani waan jennullee hin jiru. Mana tokko iddoo tokkotti daddabarsanii Kiristoosin. Namoonni keenya yeroo baay'ee saayikooloojikaalii qorqalbiin isaanii tuqamu. Nama odoo ta'e achi asii ala dhaqu. Foon uffateera Kiristoos. Haa ta'uyyuu malee Waaqa garuu namatu ta'e darara saayikooloojii akkamiiti? Achi dhaqu as dhaqu. Philaaxoos gara Heroodositti dabarse. Heroodos nan laalu jedhee ofirra deebise. Biyya keenya waan akkanaan dhageenya. As dabarsanii achi dabarsu. Namni tarii kaleessa gooftaan keenya qabamuu isaa dhaga'ee namoonni duukaa deemaa turanii qabanii deeman fiiganii eessa dhaqeera eessa geessanii mana Hanaas geessanii fiiganii dhaqu. Achi yoo gara Qiyaafaatti darbeera jedhu. Achi immoo dhaqu. Achi yoo achi darbeera jedhu. Warri isaa wajjin ture, warri isa jaallatu isaa wajjiniin qalbiidhaan adabama jechuudha. Yeroo baay'ee hin dhageenya waan akkanaa. Maatiin nyaata fuudhee, uffata fuudhee iddoo tokko dhaqa. Lakkii achi geessaniiru yookaan immoo lafa hin dhaqayyuu hin beeknu lafa isaan bu'anii deemanii. Fuudhanii deemuu isaanii beekna dhageenya. Obboloota koo baay'ee na dhibaanaan. Seeraa biyya lafaa isa gadhee jedhamu
keessatti gooftaan koo anaaf isiniif gooftaan keenya dararame. Yoo yaadattu ta'e akkam haati isaa Maariyaa akka turte amma dhuma Kiristoos fannoorraa fannifamee du'ee ka'utti. Yesuusis achirra fannoorra taa'ee haadha koo eegi yeroo jedhu maal isa abbaa bira deemuuf ka'u isa dhumaarratti maal akka ta'u yaadaa ture. Keessi isaa hinnisoo ta'e waan yeroo foon uffatee nutti dhaga'ame tokko waan jiru. Haadha koo jedhee dubbate. Gashaatti kennata. Obboloota koo akka kana namni rakkina keessa taa'ee isa kaan wajjin rakkatu wajjin yaadda. Kiristoos maqaan isaa bara amma bara biraatti ulfaatu gooftaan keenya garuu nama miti. Gooftaan keenya waan dhufeef beeka. Akka dararamuun isarra jiru beeka. Kanaaf maqaan isaa jajadha. Obboloota koo dubbadhee taree isin dubbattanii jajjanii Kiristoosin fixuu hin dandeessanu. Kanaaf akkuma kanaan galanni isaaf ta'u jechuu duwwaadha kan dandeenyu. Deddeebiin keenya garuu ani kanin har'a xiqqoo gadi fageessee jedhu wanti isaa nuu galee Kiristoosii wajjin deddeebi'uun maal akka ta'e hubannee deddeebii keenya tottoshachuun akka nurra jiru. Waa'ee waldootaa hin dhageenya, waa'ee namootaa hin dhageenya, wangeelli lallabama. Waan baay'ee dhageenya garuu akkami? Dhugumaan Kiristoos laphee namaa lixeetu keessa namaa guuteetu bahee dubbatamee laata? Dhugumaan Kiristoosin fookasii seentaree jireenya isaanii godhatanii namoonni Waaqayyoo adeemuu laata? Dhugumaan akkami? Yeroo waa'ee bara kana keessa wangeelli lallabamaa YouTube irraan kaa'amaa iddoo hundatti Feesbuukiin hin deemamaa garuu mootiifiin seentarri deemsaa suni Kiristoosin walakkaa godhatee adeemuu qaba. Walakkaan isaa Kiristoos ta'uu qaba. Kanaaf mana nagadaa gootanii yeroo Kiristoos jedhu warri eegan suni warri silaa mana nagadaa akka hin taane godhan suni kaafaan faan hanaas faan ta'anidha. Sagalee Waaqayyoo keessaa isaa dubbifnu alaa namoonni macaafa qulqulluu beekanu maal jedhu bara Phiilaaxoos kana keessa baranni Yerusaalem ture kana keessa yeroo baay'ee maal jedhama warri bushuuf dhufan gara Qesaariyaa dhufu garuu Yerusaalem kun teessoo waajjira yeroodhaaf tarii ta'e ta'uu danda'a yookaan immoo achitti muuvii godhe Qesaariyaadhaa jedhu garuu maal jedhama mana Waaqayyoo keessatti amma booyyeen illee galtutti ta'eeraa jedhama. Aadaa isaanii fi amantii isaanii keessatti booyyeen egaa nyaataafis hin taatu. Ijaasheenii alalan guurree fi Waaqayyoo waan xuraatti ishee lakkaa'eera. Garuu Phiilaaxoos bara Phiilaaxoos keessa kun ta'eeraa jedhama. Egaa Phiilaaxoos kunoo eenyu? Phiilaaxoos kun eenyu inni kana godhu yoo jettanii nama akka warri Yihuudootaa ofii isaaniitillee ajjeefaman akka ta'e dubbama.
nama ofiisaatii fira Yihuudootaa hin taane Kiristoosin itti geessan godhe. Nama ofiisaatii deddeebiinsaa sirrii hin taane nama ormaa akka ta'e hin beekna. Garuu warra bara sana keessa turan yoo isa nama hamaa ture ta'a jedhameetu dubbatama. Yeroo Kiristoosin isatti dhiyeessanii nama kanarratti homaa hin argine jedha. Nama kanarratti homaa argine jedha. Garuu Luqaas 13 irraa yeroo dubbifnu namichi maqaan isaa dhaame Philaaxoos jedhamu kuni isa kana ta'aa jedhu beektonni macaafa. Boqonnaa tokkorraa maal jedhame boqonnaa 13 Luqaasii lakkoofsa tokko yeroo sana jarreen tokko gara Yesuus dhufanii waa'ee Galiilotaa utuu isaan aarsaa dhiyeessanii Philaaxoos isaan ajjeesee dhiiga qalma isaanii wajjin Yesuusitti. Namichi kuni Yihuudootaafis firaan ture jedhama. Hamaa akka ture warra Yihuudootaas ajjeesaa akka ture dubbatama. Nama kanatti fuudhanii Kiristoosin geessu. Isuma ammoo geessanii yoo itti fufnee dubbifne isaa Luqaas isaa Yohaannis 18 irra jiru itti geessanii ofii isaaniitii qulqulluu ta'anii hin xuroofne jedhanii of eeggatu. Akka hin xuroofneef hoolaa Faasikaa ta'ee isa nuuf du'e geessanii hoolaa Faasikaa nyaachuudhaaf qophaa'u. Hin xuraawuu isaan yoo mana namicha kanaa seenan. Yoo waajjira namicha kanaa seenan hin xuraa'u waan ta'eef warri xuraa'an immoo waan qulqulluutti kan akka hoolaa Faasikaatti dhiyaachuu hin danda'an waan ta'eef. Isarraa of eeggatu akka seeraatti jechuudha. Waan xuraa'aatti dhiyaachuun waan xuraa'aa nyaachuun Waaqayyo seera Musee keessatti jedhe xuraadha jechuun isaanirra jira. Seera Musee keessatti namni du'aa tuqe hin xuraa'a. Akkaataa sirna qulqullaa'uu qaba. Namni bishaan yookaan immoo waan adda addaa dhannasaa madaadhaan ta'uu danda'a waan adda addaa dhannasaa keessaa liikidiin ba'u xuraadha. Dubartiin isheen waggaa 12 dhiigni yaa'e suni gaafa dhiigni ishee dhaabbatu amma ta'e tarii sirna jala darbuu ishee jirta qulqullaa'uudhaaf. Bara sana hunda isaa ani isaa yeroo yaadu na dhiba yeroo baay'ee bara sana hunda qulqulluu lakkaa'amtuu turte ta'a. Phexros yeroo Qornooliyoos bira akka inni dhaqu gooftaan itti dubbatee wayiin mul'ataa itti mul'ise ani isa kana nyaadhu waan ciigaasisaa maaliif sirna sana keessatti seera Musee keessatti ciigaasisaa waan ta'eef Kiristoos kana hunda jalaa nu baase. Har'a sirrii inni kuni nurratti hin hojjetu. Garuu seera nurratti hojjetutu jira. Seera nun guute jedha Kiristoos isatu nurratti hojjeta. Egaa warri Yihuudootaa maal jedhanii lakkoofsa 28 irra ni jiru boqonnaa 8 sila dubbifanne irraa Faasikaa nyaachuudhaaf of eeggatu waan turaniif akka hin xuroofneef mana mootummaa warra Roomaa sana hin lixneedha. Ala dhaabbataniitu isa hadheessanii malee hin seenne akka sagalee Waaqayyoo dubbatutti.
maaliif isaanii hin xuroomne jedhanii ijaa yaadaniif isaa hin seenanu. Egaa obboloota koo sagaleen Waaqayyoo yeroo dubbatu, Kiristoos yeroo dubbatu waan afaan namaatii ba'u malee wanti gadi lixu nama akkan xuroos nu dubbata. Waan afaan keenyaa ba'u inni baay'ee bara kakuu haaraa kana keessa sana eeguun nurra hin jiru, garuu kan eeggannutu jira. Kan nama xureessu inni tokko, inni guddaan arraba keenya. Waaqayyo nu haa eegu. Yeroo baay'ee namni arraba isaa eeggachuu akka hin dandeenye sagaleen Waaqayyoo hin dubbata. Namni isarratti garuu ammoo qabu nama akkamiiti? Nama eebbifamaadha. Kanaaf kan isaan xureessu isa isaanii ajjeesi fannisi jedhan sanaadha ta'a. Isa isaanii nama qulqulluu yookaan immoo Waaqa akkanaa irratti dubbatan sanaadha. Isa isaan isa arrabsan sanaadha. Isa hin eegganne isaan. Isa jedhanii fidanii, isa tuffatanii jedhaniin sana tarii yaadatan. Isaaniif mana mootummaa sana lixuudha obboloota koo kan nama xureessu. Macaafaa Galaatiyaa keessaa yoo dubbifanne waa'ee waan nama xureessu, waan Waaqayyoon duratti gaarii hin taane, waan ija fuuraa wajjin wal hin qabanne dubbata. Waan gara mana Waaqayyootti nama hin gashine obboloota koo. Waan gara mana Waaqayyootti akka galluuf gufuu, akka hin galleef gufuu nutti ta'u. Boqonnaa 5 irraa isa kanan eeggatamu sila. Boqonnaa 5:9 jalqabee akka jedha, hojiin foonii mul'ataadha. Innis halalummaa, xuraa'ummaa, jireenya gadi dhiisii, waaqayyoolii tolfamaa waaqessuu, qoricha namatti godhuu, diinummaa, qoccalloo, hinaaffaa, eekkamsa, ofittummaa, yaadaan gargar ba'uu, barsiisaan gargar cabuu, weennoo, machii, albaadhummaa, wanta kana fakkaatan akkuma ani kanaan dura isinitti hime ture. Warri wanta akkasii hojjetan mootummaa Waaqayyootti galuu akka hin dandeenye ammas isinittan nan himadha. Irra deebi'een isin yaadachiisaadha. Ammas isinittan hima. Isa kana inni nama xureessu. Dhugaadhaa akka seera isaaniitti, akka sirna isaaniitti, akka seera Museetti, akka seera nameetti dhugumaan of eeggachuu qabu. Garuu anaaf isiniif inni kun ijoo dubbiiti. Inni nu har'aa seera kakuu haaraatiin, jireenya kakuu haaraatiin ilaallu. Nama birattuu hunduma isaa kana ilaaltanii waan amma ani isinii dubbise waan sagalee Waaqayyoo Galaataa 5 keessatti jedhu kana ilaaltanii nama biratti illee Waaqayyoon duwwaa miti. Nama birattis waan keessaa kana jettanii inni kun gaariidha jettan hin jiru. Ani hin beeku Waaqayyoolii tolfamaa illee yoo ta'e, kamillee yoo ta'e, kan keessaa ija namaatti tolu hin jiru. Maaliif sagalee Waaqayyoo keessatti namoota wangeelli kun isaanitti lallabamne eenyummaa keessummaa isaaniitti akkatti murtaa'u jedha. Akkatti namni yeroo dhalatu Waaqayyoon beekee gaariif gadheen keessa isaa jiru argitu. Waaqayyoo duratti, nama duratti gadheef gaarii beekna. Inni kun isa gooftaan beekneefis
sosaayitiifis sirrii akka hin taanedha argitu. Egaa obboloota koo isa kanaa inni nama xureessu. Hoolaa Faasikaa isa dhugaa dabarsanii kennanii hoolaa Faasikaa nyaachuuf of qopheessuun tiraadishiniidha. Namni amantii dhugaa qabu, namni adeemsa dhugaa deemu har'a anaaf isinii fi waa'ee Kiristoos sadinqa warri kaan waggaa eeganii Faasikaa qallachuun biyya kana namni yeroo Faasikaa aadaa warraan godha inni namannis yeroo guyyaa dhaloota gooftaa ayyaaneffatamu achuma dhaqa. Akkuma warra kaanii waggaatti al tokko mana amantii deema jechuudha. Waggaa yeroo qoosaa biyya Jarmanii kanatti jedhamutu jira. Waggaan geenyaanii waggaan yeroo waldaa dhaqanu jennaanii waldaan deeman inni tokko immoo duraan waldaa dhaloota gooftaa fi maal ofitti ga'e Kirismasiin jedhaan. Waldaa kunoo Kirismasiin hin geenyaan deemtaadhaan maaliif isaaf yeroo Kirismasiin waa dhaqama waan ta'eef. Obboloota koo waldaa dhaquun barbaachisaadha. Yookaan immoo waldaa dhaquuf namni fayyasiniin jedhaan jiru. Garuu tiraadishinii namni jiraatu isinitti himuu kooti. Kiristoos keessa keenyatti jireenya keenya keessatti yoo jiraate nuti qulqulluudha. Egaa jarri kun aadaa akka Museetti yaadanii jedhanii garuu anaaf isin lafa nuti dandeenyetti maqaan isaa ulfaatu lafani socho'uu dadhabe lafa cubbuun koo baay'atetti haalleluuyaa Kiristoos hoolaan Faasikaa nuuf qalameera. Kiristoos hoolaan Faasikaa nuuf kennameera. Maqaan isaa kan ulfaate ta'u. Dinqii anaaf isiniif jedhee inni godhe. Isanni keessa darbe sanatu anaaf isiniin utubee dhaaba. Anaaf isiniif hoolaan Faasikaa nu kennameera. Seera jalaa baaneerra. Haa ta'uyyuu malee akkaataatti sirna Waaqayyoon gammachiisu jiraachuun immoo nurra jira. Gooftaa koo maqaan isaa bara amma baraatti ulfaatu. Gara xumuraattiin deema. Waaqayyoo yeroo mana isaa keessa anaaf isin kaa'u. Isa kan keenya duwwaa miti ga'a. Waaqayyoo nu gargaare. Waaqayyoo anaaf isin dhaabe. Biyya lafaatiifis nu ashaboodha. Akkuma sila jedhe waan dubbisu biyyi lafaa kan biraa hin qabu. Nuti biyya lafaatiif ibsaadha. Ani yeroo baay'ee san sodaadha. Warri biyyaa argitanitu ta'a namatu kaleessaa eeggaddaa waan gaazexaa biyyaa irratti ba'e tokko naa erga. Liinkiisaa. Tarii obboleessi keenya obbo Imiruunfaan hin beektu ta'a. Gaazexaa irratti liistii waldoota rejistarii ta'uudhaaf guutuu hin taane guuttadhaa jedhanii ergu. Liistii isaanii maaliif gaazexaatti baasan hin beeku noormaalii abboota inni kun laaluuf barreeffama ta'a. Garuu na dinqe. Dhaabota 99 ulaagaa
waldoonni amantii hin guunne isinii reejistarrii ta'aa jedhanii guyyaa amma ta'e keessatti nutti himaa jedhanii baasu. Nan laale listiisaa. Baay'een isaa waldaa wangeelaati. Dhaaba wangeelaati. Maal jedhee intarnaashinaal yookaan immoo alammaa akkaf beetakiristaan jedhee meeqa maaliif kun barbaachise jedhee yaade. In dubbadhu sirrees ta'uu danda'a waan hin beekuun qabu garuu akkani yaadu na godhe. Dhugumaan Waaqayyoon wangeela Kiristoos babal'isuuf iddoo hundatti cheenii uummachuudhaaf yoo ta'e sirriidha. Akka ani amanutti yoo garuu adda adda baamee intarastii biraatiif deemama ta'e nama dhukkubsa. Ammi kun maaliif guutuu dadhabanii jedheen nama tokko wajjin haasa'e. Innaan maal naan jedhee Ruwaandaa moo biyya tokko naa hime. Waldoota 400 akkuma kan intarnaashinaal yookaan immoo waan adda addaatiin dhaabbatanii cufe mootummaanii naan jedhe maal jennaanii waldaadhuma amantii geggeessuuf isa kaan adda adda baasuun ijaa nama rakkisee fi waan akkanaa murteessee naan jedhe. Egaa biyya isaaf maalsaa amma sammuudhaan qabu akkanirraan kaan hin jedhu garuu natti dubbate waan akkanaa namni tokko. Natti obboloota koo sirrii ta'uu danda'a. Garuu ulfina Kiristoos isa Kiristoos anaaf isiniif Philaasxoos dura dhaabbate sanaaf taanaan hundumtuu gaariidha. Lubbuu tokkotu Kiristoos isa dhugaa bara taanaan hundumtuu sirriidha. Garuu akkanaa laata. Hundumatu akkanaa laata. Hundumtuu sirnaan deemaa laata. Isa kana Kiristoostu beeka. Nuti akka namaatti yeroo tokko sammuunis nuu kennameera hiyyaanna. Sammuun nuu kenname kunis immoo akka malee yaanne akka malee dubbannee nu xureessa. Kanaafi kana jechuun nama rakkisaa. Garuu madaallii Waaqayyoo keessatti gaariidha taanaan gaariidha. Ta'uu dhabaannaan garuu obboloota koo of eeggannoon hin barbaachisa. Deddeebii keenya qajeelchuun dhugumaan Kiristoos dhufuu ga'eera. Tarii kanaaf waan adda addaa ta'aa jennee xinnoo dhaabbannee ilaaluun hin barbaachisa. Kaleessa abbootiin keenya dhaabbatanii waa'ee Kiristoosiif itti dadhabaniiru. Har'a garuu akkanan fakkaatu iddoo tokkotti maaliif biyya Afrikaa biyya keenya duwwaatti akka kana babal'inni baay'ata gaarummaaf ta'uu mala. Biyya kanaa immoo waldaan hin rafa manni bareedaan hin jira. Manni keessa dhaabbatanii Kiristoosin silaa waaqeffatan jira. Garuu deddeebiin ishee akka kana miti. Xuraa'ummaan halalummaan mana Waaqayyoo keessa. Nama dhiiraaf dhiira dubartiif dubartii kana bira darbee immoo sagalee Waaqayyoo keessa hin jiru. Kiristoos fayyisaadha kan jedhee lallabu baay'een jiru obboloota koo. Baay'een jiru. Waan irraa dubbadhu kana warri biyya kana jirtan beektu. Kiristoos si fayyisa jireenya bara baraa argatta kan jedhani isa Kiristoos itti du'e sana kaayyoo godhatanii kan ittiin deeman muraasa. Waaqayyo anaaf isin gargaaru obboloota koo. Yoo itti gara dhumaatti deemaa yoo itti fufnee dubbifne wangeelaa Yohaannis 28 kanaa lakkoofsa 29 Phiilaaxoos gara isaanitti gadi ba'ee wanti isin namicha kana ittiin hadheessitan maali jedheen. Isaan immoo deebi'anii utuu inni kun nama hamaa hojjete ta'uu
baate nuyi sitti dabarsinee isa hin kenninuu illaannuu turre jedhaniin utuu namaa ta'uu baate sitti dabarsinee illaannuu turre. Inni hamaa taanaani. Hamaa jechuun maali? Bara sana mootiin Roomaa yookaan immoo mootummaan Roomaa nama baay'ee hamaa hojjetanitti fannoo murteessa. Yaanni isaanii fannoo akka murteessu waan geessan ta'uu isaa ilaaltu. Karaa Waaqayyoos ta'uu danda'a. Maaliif seera mataa isaanii qabu. Isaan immoo deebi'anii utuu inni hamaa hojjetu ta'uu baate nuyi sitti dabarsinee illaannuu ture jedhanii Phiilaaxoos immoo isinumti isa fuudhaa dhaqaa akka seera keessaniitti itti faradaa isaaniin jedhe. Warri Yihuudootaa garuu nuyi nama tokko illee ajjeesuuf seerri nuuf hin kennu jedhan. Namoonni warra akka Phiilaaxoos kanatti dhiyaatu mootummaa Roomaa warra Yihuudootaa bulchu kanatti dhiyaatu egaa namoota tarii yoo fannootti ajjeeffamuun ta'aaf ta'e warra Roomaatu murteessa. Isaantu isaan bulchaa, isaantu isaan jiraachisaa, mootii isaaniiti. Roomaan Israa'el isaan jala bulti, Yihudaan isaan jala bulaa. Phiilaaxoositti yeroo geessanii nama hamaatu ta'uu baate, nama hamaa hojjete. Namni hamaa hojjete immoo tokko akka seera bara sanaatti namoota mootummaa irratti ka'e warra fannoon du'uun isaaniif malu. Nama yookaan garbaa fincilte yoo ta'e nama siitiifni Roomaa kan hin taane yoo ta'e nama hundatti murtaa'a miti. Fannoon maaliif fannoon isa cimaa darara guddaadhaan namni cinqamee du'u. Isa kanaa kana warra kaaniif barumsa akka ta'u namoota hojii hamaa wanjala hamaa hojjetan kiraayimii hamaa hojjetan itti fannifamu. Egaa keessa isaaniitti waan akkanaa yaadaniitu dhufu. Garuu waan nama dinqu akka seera keessanitti itti faradaadha. Seerri isaanii yoo guddate dhakaadhaan tumanii itti darbatanii ajjeesuudha. Isa kana miti kan isaan barbaadan natti fakkaata. Garuu waan isin dhibu nu nama ajjeesuuf akka hin qabnu jedhu. Nuti seerri nuun hayyamuu jedhu. Jarri kun nama ajjeesanii hin beekan jechuudha. Nama ajjeesuuf nuti seerri nuuf hin hayyamuu jedhu. Seerri Musee jira. Dhugumaanii fannoo sanatti akka sanatti ajjeesuun isaanii hin hayyamu. Seera Museetiin garuu numa ajjeesu. Kiristoositti illee fidanii dubartii sana yaadattoo ta'e akka abbaan cubbuu hin qabne akkatti darbatu warra Kiristoos dubbatu deddeemanii Kiristoos isheedhaaf dhiifama isaa godhe. Obboloota koo afaan maal dubbatan jedhee yaade nama ajjeesuudhaaf namni aduuf dabarsee kenne dhukaasuu hin qabu. Ajjeeseera jechuudha. Akkas jedhanii kan nama dinqu garuu nama ajjeesuuf waa'ee ajjeessaan dubbanne seera keessanii itti faradaadha malee isaan garuu waa'ee ajjeesuuf sammuu isaanii keessa waan jiru natti fakkaata yeroo kana laala. Waan garaan isaanii yaadu waan dubbatan natti fakkaata ofii kooti. Garuu du'a akkamitti Kiristoos du'uuf akka jiru ta'uusaa akka dubbata sagalee Waaqayyoo 32 yoo ilaalle. Waaqayyoo anaaf isin gargaaru egaa warra Kiristoosin fuudhee deemee nu Kiristoos irratti hamaa yaannu hin jiru. Gaarummaa Kiristoos himuudhaaf deemna jennee tarii yaannaa laata. Aniif isin akkamitti Kiristoos wajjin deddeebina laata. Kiristoosin nu biratti hadhaa laata. Egaa kana Waaqayyoo nu gargaaru. Isaan kana jedhanii dubbiin inni
walakkaan ani yaade har'a akka dhiphinni Kiristoos anaaf isiniif duuni Kiristoos dinqii ta'e akka irra deebine yaannuu fi ofii kootii akanan yaada akka alanfannuu fi dubbisaa yeroo hunda yoo seenaan kun nuu himame keessa keenyatti ittiin Kiristoositti siqadhee yaaduu fi deddeebii keenya ulfina qabeessa Kiristoosiin qabannee akka deemnu akka yaannu callumannee akka hin taane namni lallabeef lallabuu namni deemeef deemuu akka hin taane yoo tajaajillu waan ulfaataa akka ta'e ana arraba koo Kiristoosa eegu akkaataa akka malee akka hin laalle yeroo dubbannu yeroo adeemnu waa'een Kiristoos guddaa ta'uusaa fannoon Kiristoos laayyoo akka hin taane dhiphinni Kiristoos laayyoo akka hin taane jireenya keessaniif akka ta'e akka baru obboloota koo warri Kiristoosin beeknu ittiin jabaanna warra kaaniif immoo waamicha iddoon boqonnaa Kiristoos anaaf isiniif qopheesseera. Iddoo boqonnaa nuu qopheessuuf Kiristoos dhufe Kiristoos inni amma dhiphina isaas dubbadhu Waaqa abbaa keenya mirga taatee iddoo nu qopheessee jira. Warri sattamanne achi deemna. Warri isa sila jedhame Galaatiyaa keessa jiru ceephaanee tasgabbiin Kiristoos tura jiraanne achi deemna. Maqaan Gooftaa baraan baraatti kan ulfaate ta'u eebbifamaa. Dhageenyi Gooftaan nuuf eebbisu.